kan darbe hundumaa dhisnee wajjiniin jiraannan siin jedhee asitti dhuftaaree deebitee jennaanii eenyuun jettaa yeroo darbee natti taphattee ani siif hin gowwoomuu hundinuu sirraa beekamaa yoo jedhu Abiraam dubbate. Isa dhugaatii inni yeroo darbee simmeetii ta'uu kootiin bakka barbaadde holtee yeroo ati dhuftee isa dhiisii dubbattee natti hin kaasiin madaa koo natti tuqaa yoo jette dubbatte. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni gidduu yootiin marti keessanuu sabskiraayib laayik gochuun jajjabeessaa siniin jedha. Egaa akkuma beekamu yeroota darban waliif osoo hin galiin Ruutaa fi Abiraam akka adda bahan ni yaadattu. Amma garuu anis waan tokko murteeffadheera isaanis waameera. Wanti hundumtuu iddoo isaatti osoo deebi'ee waliin jiraannee natti tolaa. Anaanis yoo jettu ni dubbatti. Egaa yeroo kaleessaa madaa baattee turte deddeebi'aa kan turte dubartii ulfa jechuun immoo ni beektu. Wanta baay'ee of keessaa qabaa. Seeliin dhiigota isaanii hin geeddaramaa hin aaru jedhu yoollee arguullee baanne kan keenya. Dhugaa dubbachuuf guyyaa har'aa baay'ee na gaddisiiste sin jaaladham yeroo jettu jaalalli immoo maal akka ta'e isa beeku qofaa kan namaaf hubatu. Egaa anis nagaattiin jiraadha mucaa kiyyas nan guddifadha yoo jettudha. Har'aa osoo hin taane boruun fageessitee waan yaadde fakkaatti. Baay'ees Abiraamidhaan ni jaalatti. Isaan miti kan jibbitee hojii isaatii kaleessas kan jibbite. Egaa sana irratti Abiraam hin dhufe. Yeroo inni dhufutti eessa deemuufi jedheeni maaliif jennaan shantaa qopheeffattee mucaa ishii baatattee wanta jirtuufi. Sana irratti ati asittiin deebitaaree hin galtaaree jennaanii maalidhaa ati na dhibbee deettaa wanti isaa naaf galaa hin jiru hin geeddaramtaa jedheeni. Maaliin hin geeddaramee nagaa buusnee mucaa keenya waliin guddifannaa siin jedhe malee jennaanii mucaan kun sababa siif ta'ee na sodaachisaa jirtaa. Ani wanti mana kana dhufuuf mucaa kiyya ilaaluufi jedheeni. Ishiinis maalan si sodaachisee waliin jiraanna edaan siin jedheefi jennaanii yeroota darban maal hojjechaa turtee kan kaleessa namiitee siin ga'uu jedheeni. Kan miidhamellee miidhama isaa baatee har'a dhiifama siin jechaa jira. Kanallee eenyuyyuu hin gowwoomsitu yaa Abiraam. Jilbeeffattee dhiifamas gaafatteettaa waan baay'ees gooteettaaf kun soba miti. Garuu immoo duuba kee namatu jira. Dhiifamati gootuuf sanaa akkamittiin amantee sirraa fudhachaa turti. Kanaafiyyuu kanatu keessa ishii booressaa ture. Dubartii ulfataatee erga deessees waan baay'ee argiteetti. Ati garuu laphee cabaadhaan gadi jettee gaafa dhiifama gaafattuu nuti hin agarre. Kennoota jajjaboo ta'an yoo kenniteefillee dubartii suni garaa cibsuu hin danda'u. Jaalala dhugaaf dhiifama dhugaatu garaa cibsaa. Haa ta'u malee egaa inni homaa tokkoyyuu keessa kee keessaa miti waan murteeffattee karoorfatte qabdaa. Daaniin miseejii yookiin immoo tekstii naaf barreessaa jira. Walii galtaniitu wanta sin qimamiisitan wayiitu jira yoo jedhu dubbate. Ishiinis immoo dadhabaa ta'uun kee asirratti ni beekama. Osumayyuu wanta akkasiillee yaanneerra ta'ee akkamittiin daaniin sitti himuu danda'ee jetteeni. Kana sana naan hin jenne garuu immoo inuma naa barreessa jedhee eeyyee dhugaadha asirrattis nama shakkisiisa. Yeroo darbee ishiinii isaan sin jaaladhaa kottu gara manaatti deebi'ii jetteeni. Daaniin immoo
Ermeellaadhaan sin jaaladhaa si fudhadheen biyya biraa deema akka inni jedheenis ni beekama. Kunis immoo dhugumaan jiraa nama rakkisaa. Maalis haa ta'uu maal ammuma kanaa ka'ee gara keetti deebi'uun natti ulfaata. Ji'a tokkos haa ta'uu guyyaa 15 haa ta'uu naaf kenni yeroo ittan yaadaa jedheeni. Ishiinis hangatitti yaaddutti ani mana kana keessaa turuu hin danda'u buchoo kiyya yookiin immoo mucaa kiyya fudhadheen deema jettee. Eessaayyuu hin deemtu tasgabbaa'ii aara galfadhu gara biraatti akkan deemu nan taasisiin jedheeni. Maal jechuu barbaaddee yoo ta'e immoo anadha malee si miti. Mucaa kiyya yeroo baay'ee sitti himeera. Anarraa gargar hin bahuu maales gochuufi jetteeni. Asii irratti Ruutaanis dhugaadhaan gaa'ela kee yookiin immoo abbaa mucaa kee barbaaddeetta yoo ta'e jaarsa itti baasii. Jechi si'itti hin dhufu. Jaarsummaa baastee abbaa manaashii deeffattee jedhamta malee wanti biraa sirra hin taa'u. Kanaafiyyuu har'aa namni kun gochaatii yeroo darbee irratti gootirraan kan ka'e baay'ee si baqachaa fi si sodaachaa jira. Isa kana akka hin taaneef obboleettii isaa simbira jirti miti. Ishillee waa miti haasofsiisin jedha an akka kiyyaatti. Isa yeroo darbee yoo ta'es immoo sababa sanaadhaan misaa waliin nyaannee mucaa kees argitee kolfitee taphattee jetteeni. Innis immoo ani mucayyoo ishii Ermeellaadhaan itti seerachaa turteettaa jedheeni. Ishiinis yeroo darbeeyyuu sana kanaan raawwadheef ishiidhuma nama gidduu keenya galte dubartittiidhaaf jedheen kana godhe malee si miidhuudhaaf miti jetteeni. Inni immoo nama raachuuf kophaatti na hambisuuf nama tokkollee akkan dhabuuf kanaaf kaayyoon kee murtoon kee abadan siif hin ta'u jedheeni. Abiraam jireenya baay'ee keessa galeeraa. Erga haniif ati gargar baanee bubbulleerra turturreerra jedhee deeffaana yeroo darbee haasofnee turre. Torbee tokko yookiin guyyoota 6 kana caala hin jiru. Gidduu kanatti immoo humtuu tokkollee ta'uu hin danda'u jetteeni. Inni immoo ragatti godhee lakkii ani jireenya eegaleeraa jireenyatti galeeraa tasgabbaa'ii wanta ati jette hundumtuyyuu dhugaasii ta'uu yookiin immoo karaasii qabachuu hin danda'u. Anaafis seerri koo naaf eegamaa akkuma si'iif eegamu si duwwaa miti kana qabu jechuun manatti ishii dhoowwaadha kan ture. Amma itti yaaddutti immoo mana kana hin dhufeenii viidiyoodhaan mucaa kee sittan agarsiisaa. Ishiin jennaan wanta akkas jedhamu tokkollee hin jiru. Yeroo darbee gaashee akkasumallee namoonni biroos si kadhatanii gaafa jedhanii situ didee har'a maalumatu dhufee homaayyuu yaannumti keeyyuu naaf hin galle jedhee. Egaa yaa Abiraam maatiin ishees gaa'ilaa hin diiginii boruun nama biraatti heerumtee dhala biraa uummattaa jireenyi kee boruu gaariin ta'u jechuun ni gorsu. Ishiinis dhaabbattee teessees itti yaaddeetti. Si malee fira hin qabdu. Jaalallee ganamaa abbaa mucaa ofii jechuun waan hundumaadhaa urjii ifu urjii halkanii namatti fakkaata. Siin alas ishiidhaaf wanti ifu hin jiru.
ammamiyyuu yoo miite sana hundumayyuu dhiistee yaa Abrahaam ifama siin jechaa jirti. Dhiira waan taateefi isa keessa jirtu sana hundumasaa sirreessii gara mana keetti deebi'i. Dhala kee ilaalii. Jaalala yeroo jalqabaa bara dhabuumsaa bara humtuu hin jirre ilaalii. Mee maaliif jedhiitii ishiis qalbii fi yaadaan kaameraan ala lafa gaaddisaa yookiin lafa wanni hin jirretti mee wal haasofsiisaa, wal tasgabbeessaa. Achis yoo deemtee jireenyum Ruutaa kana dabarsiteedha malee wanti haaraan hin jiru. Qalbiin kee as jira. Jireenya gaabbii keessaa hin jiraatinaa. Tokkummaa nagaa buusaa saba keessan gammachiisan dhaamsa kooti. Galatoomaa.